Akkam jirtu nagaan gooftaa hundumaa keessan ifa baay'atu bakka har'ee June 50 Father's Day International Day as Father's Day kan kabajamaa jirudha. Anis waggaa har'aa akkasiin yaadda abbaa kootiif sagantaa godhee baay'inatti tolaan kabajeen ture. Waan tokkotu immoo jira har'a immoo kan baay'ee sana caalaa nu gammachiisaa jiru. Innis waan dubbii sagalee Waaqayyoo jedhudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyo isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keessan keessatti ergeera. Maqaan gooftaa kan galateeffamu haa ta'u. Kanaafuu isin abbaa isin irraa hin duune, abbaa isin irraa hin dulloomne, abbaa isin hin dadhabne, abbaa isin hin nuffine akkasiin qabdan isin yaadachiisuu barbaada. Tarii guyyaa kana gaafa agartan gaafa namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti reaakshinii baay'ee agarsiisan tarii isin immoo akka foonitti abbaaf biraa dhabdan yoo qabaattan ganama kana ergaa kanaan akkasiin jajjabaattan hin barbaada. Abbaa isin irraa hin duune, abbaa isin hin dadhabne, abbaa isin jalaa dhukkubne, kan bukkee keessanii dhabuu hin dandeenye, barbaaraan kan isiniif jiraatu Waaqa irraa qabdu. Inni abbaa keessanii.